Guraandhala 25 bara 2018 daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha. Akkuma beekamu guyyaa irraa Abdii Raggaasaa namni jedhamu miidhaan qaamaa irra ga'ee jira. Miidhaan irra ga'ame kunis zayitiin danfaan qaama isaa irratti namuu ta'uusaa odeeffannoon garaagaraa mul'isaa jira. Haa ta'u malee immoo obboleessi isaa Addisuu Raggaasaa namni jedhamu qaama hin beekamnetu Abdii Raggaasaatti asiitii naqee nu birmadhaa jechuudhaan gadi ba'ee uummanni musliimaa akka isaaf birmatu viidiyoo hojjetee ture. Akkasumas maxxansee ture. Kun immoo namoota hedduu dogoggorsuuf namoonni hedduun burjaajii keessa akka galan kan ta'udha. Namni kana mara godhe immoo obboleessa isaa Addisuu Raggaasaati jechuudha. Haa ta'u malee dhimma wal dhabdee dhuunfaa maatii jidduutti mudate osoo ilaalee arguu yookaan immoo osoo beeku gadi ba'ee hawaasni musliimaa atattamaan nu birmadhaa jechuun dhimmicha gara amantaatti naannessuun isaa jalqabumayyuu sirrii hin turre. Osoo uummanni amantiidhaan walitti bu'ee rakkoon uumamuu kan tilmaamamu ta'a. Ta'us immoo dhugaan jirtu sababiin miidhamaa Abdii Raggaasaa akkuma jalqaba isiniif himee ture walitti bu'iinsa manuma keessaa kan ka'edha. Innis egaa haadha manaa isaatu bakka inni rafutti zayitii danfisee itti naqe kan jedhu odeeffannoon ba'ee jira. Akkasumas isheenis to'annoo jala oolteetti jedhamaa jira. Dhimmichi dhimma maatiiti malee gara amantiitti fiduun hin barbaachisu. Kanaaf dhimmichi dhimma amantii osoo hin taane dhimma nama dhuunfaa yookaan maatii gidduutti uumamedha waan ta'eef hawaasni martinuu haala kanaan akka hubatu barbaachisaadha.